Fiilmiin kun kan calqabu mul'ata mana murtiitiin yoo ta'u, abbaan murtii Meelindaa amala isheef yoo gorsuu fi hidha akka ishee hin mudanneef wal'aansa irratti akka argamtu gorsa. Waan yaadaa jirtuufis akka ishee gargaaru kan gorsu fudhattu ta'uu itti hima. Achitti argamuun dirqama ishee ta'uudhaan aariidhaan walgahii wal'aansaa irratti argamti. Seenaa gantummaa ishee gorsa mana murtii mudateen himuun calqabdi. Gara duubaa deebinee yommuu ilaallu, Meelindaan yommuu rooba jalaa baqattus akka tasaa Roobert waliin kan walitti bu'an. Meelindaanis aartee Roobert reebuu calqabdi. Yeroo kana hojiin mana barumsa isaanii akka tasaa wal jala jijjiiramu yoo ta'u, Roobert waraqaa isheef deebisuuf akka mana ishee barbaadu kan mul'isudha. Mana ishees ni arga. Waraqaa ishees dubbisee koorsii sana waan fudhateef akka ishee gargaaru itti hima. Meelindaan daftee yaada isaa fudhachuu baattus dhuma irratti garuu waliin hojjechuu fi wal gargaaruu irratti walii galanii gargar bahu. Guyyaa biraa Meelindaa fi Roobert mana kitaabaa keessa taa'anii waa'ee baatirii inni hojjechaa jiru itti himu. Kana booda walitti dhufeenyi isaanii cimaa dhufa. Guyyaa tokko mana barumsaatti yeruma kana obboleeyyan ishee Birendaa fi Juun dhufanii oduu haati ishee du'aan boqochuu isheetti himanii fuudhanii deemu. Roobert awwaalcha booda gara manaatti kan dhufu yoo ta'u, obboleewwan ishee sababa inni hiyyeessa ta'eef baay'ee hin jaalanne. Ittumaayyuu jaalallee Meelindaa duraanii mana barumsa sadarkaa lammaffaa waliin wal barsiisu. Roobertis itti dhagamee gara manaatti deebi'uuf ba'a. Garuu Meelindaan isa duukaa fiiguudhaan konkolaataa isheetiin gara manaatti akka geessitu itti himti. Gara arrivii duraanii inni keessa jiraata jedhu kana karaa konkolaataa akkoo isaa keessa jiraatutti isa geessiti. Haasaanis dhumarratti gara kutaa ciisichaa seenuun dubrummaa ishee akka dabarsiteef kenniteef nutti himti. Amma hiriyoottan gaa'elaa yoo ta'an, Meelindaan mana haadha ishee fi inshuraansii doolaara 350 kan obboleewwan ishee Roobertitti akka itti himne itti himan. Garuu Meelindaan Roobertitti himtee jirti. Guyyaa tokko irratti baatiriin inni kalaqe warraaqsa ta'uu gargaaruu fi karoorfachuu isaa itti hime. Garuu dhaabbanni inni gurguruuf yaalaa ture yeroo isaan qunnamu geejjiba waan hin qabneef waan karaa waajjira isaaniitiin geessu akka hin qabne isheetti hime. Meelindaanis yaada kan itti yaaduudhaan konkolaataa bittiif. Garuu irra deddeebiin bilbilli isaan waliif bilbilan xiqqaachaa dhufe. Roobertis baatirii osoo hojjetu akka itti toluu dhiise itti hima. Isheenis akka isa gowwoomsaa jiru ni shakkiti. Isheenis konkolaataa isheetiin gara arribii isaa deemti. Yommuu achi geessu harki foddaa irratti dhiibamu argiti. Achumaanis sagalee jaalalaa dhageesse. Isheenis aariidhaan konkolaataa isaan keessa jiru rukutuudhaan garagalchiti. Innis intala Diyaanaa jedhamtu waliin achi keessatti jaalala hojjechaa ture. Meelindaan foddaa konkolaataa isaa bittees ni bittinneessiti. Yeroo konkolaataa isheetiin konkolaataa isaanii rukutaa turtetti keessoon ishee ni miidhama. Mana yaalattis Dooktar akka daa'ima godhachuu hin dandeenyes itti hima. Roobert hospitaala keessatti ishee arguuf yaala garuu obboleewwan ishee eegaa turan akka ishee arguu hin barbaannee fi waan mudate hundaa itti himu. Meelindaan hospitaala erga fayyitee baatee booda yeroo gara manaatti dhuftu innis seenee intala san lammata akka hin arginee fi waan itti yaadeen goone akka ta'etti himee dhiifama gaafata. Roobertis akka itti heerumtu gaafata. Isaanis wal fuudhanii mallaqni isheen haadha ishee irraa argattu akka gadi bu'aa jiru mul'isa. Roobert wanti inni qaban hundi kalaqa baatirii isa keessa seenee Meelindaa hojii lammata hojjettee mana isaanii akka gargaartuu fi Roobertis akka jiraachistu dirqama itti ta'a. Roobert erga eebbifameen booda Meelindaa wajjin jireenyi isaanii akka jijjiiramu abdii qaba. Garuu Roobert yeroo dargaggummaa isaa akka tasaa yakka waan hojjeteef hojii galmee qabu argachuuf akka hin dandeenye itti hima. Garuu piroojeektiin isaa mallaqa guddaa akka isaa argamsiisu itti himee abdii biraa akka horattu Meelindaa gaafata.
Erga waggaa 18 waliin jiraatanii booda manni haadha ishee sababa mallaqa irra jiruuf akka jalaa fudhatamuuf ta'e akeekkachiisni ishee qaqqaba. Gama biraan Diyaanaan barreessituu pirezidaantii dhaabbatichaa ta'uu ishee waan argeef maal akka godhu qajeelfama ishee akka barbaadu Roobert Diyaanaatti hime. Guyyaa lammataa Roobertiif bilbilli bilbilamee kaampaanichatti akka torbaniin viidiyoo fi xalayaa ittiin barreessine isa akeekkachiisan. Innis aaree waan hunda gaggaragalchuu eegale. Miliindaanis yeroo kana hunduma dhiisee akka hojii dabalataa hojjetee ishee gargaaru isa gaafatti. Obboleeyyan Miliindaa waa'ee qabiinsa qabeenya ishee dura dhaabachuuf gara mana isaaniitti dhufu. Obboleessi haadha warraa ishee Roobertiif hojii kenna. Maamila guddaa kan tajaajila geejjibaa isaaniif dursee kafalu yoo ta'u, innis ulaagaalee geejjibaa isa qofa guutuu qabu. Mallaqa kana Roobertii fi Miliindaa mana isaaniif akka kafalan isaaniif ibsu. Kunis inni isaaniif akka hojjetu gaafatan. Roobertis tole jedhe. Garuu maatii ishee duratti isaaf falmuu dhiisuu isheetiin baay'ee akka itti mufate Miliindaatti hime. Guyyaa tokko Diyaanaan viidiyoo isaa daawwachuudhaan Roobertiif bilbiltee pirezidaanticha kaampaanichaa waliin akka wal quunnamsiistu itti himti. Innis konkolaaticha osoo iddoodhaan hin ga'iin dhaabee piroojeekticha geessuudhaaf gara manaa deebi'e. Yommuu kana Miliindaan boorsaa obboleettii Miliindaa konkolaataa isaa keessatti argite. Boorsicha kan Diyaanaa ta'uu beekan. Ammas akka ishee wajjin wal argaa jiru shakkuudhaan warreebuu eegalan. Innis baatirii isaa fudhatee gara biiroo kaampaanii deemuudhaan Diyaanaadhaan waa'ee Miliindaa wajjin isa quunnamee fi Miliindaan akka isa shakkite itti hime. Diyaanaan garuu kana dhiisiitii hojii kee hojjettu irratti xiyyeeffadhu jetteeni carraan kunis akka lammata hin argamne itti himti. Roobert gara kutaa boordii dhaqee baatirii fi mirga qorannichaa hundaa $800,000 ni kennamaaf. Innis gadda guddaa keessa jira. Hojiin isaa miliyoonotaan akka gatii qabu waan amanuuf hayyamaa fi mirga wabii isaa eeguu barbaada. Innis didee waan ta'e hundaa Miliindaatti himuuf gara manaatti deebi'a. Obboleettii fi obboleessi haadha warraa isaanii marfamtee kutaa jireenya ishee keessatti sigaaraa xuuxaa jirti. Isheenis akka xumurte itti himti. Innis akka inni amanamuu qabuu fi waa'ee isaatiin akka Miliindaadhaan wal hin argine itti hima. Isheen garuu hunduma dhiisee akka deemu itti himti. Miliindaan mana waan dhabdeef obboleettii ishee bira jiraachuu jalqabdi. Roobert gara gaaddisaatti ce'ee hojii mi'a nyaataa dhiquu argachuuf darara cimaa keessa gala. Miliindaan mana barumsa sadarkaa lammaffaa irraa jaalallee ishee wajjin jaalala kan calqabdu yoo ta'u, walquunnamtii isaanii tokko irratti Roobert mana nyaataa keessatti mi'a dhiqaa akka jiru argiti. Guyyoota muraasa booda waraqaan ittiin walii kan mallatteessuuf gara waajjira abbaa seeraa deeman. Roobert ammas kan akka hin goonee fi ishee gaafatee akka walii kun qabne isheetti hima. Waan ta'e hundaafuu dhiifama biraa baha. Gaafa tokko osoo hojii irra jiru Roobert Diyaanaa irraa bilbila itti bilbilte maaliif akka isa bira gahuu hin dandeenye gaafatti. Bilbilli isaas akka hatamee fi gaaddisa keessa jiraataa akka jiru itti hima. Isheenis isa fudhachuuf akka dhufte itti himti. Innis ishee bira turuu kan calqabu yoo ta'u, gaafa tokko waraqaa fi cheekiin $1 miliyoonota qabattee hojiirraa gara manaa deebiti. Dhaabbatichis gaafii isaa guutee hojii isaaf kaffaltii kafalee akka isarraa bitu itti himti. Innis gammachuudhaan boo'uu eegala. Roobert gara mana hojii Miliindaa dhufee waan hundaaf dhiifama gaafata. Cheekii $10 miliyoona 10 qabuu fi furtuu fi sanada mana haadha ishees ni kennaaf. Akka ishee jaalatus itti hima. Gara mana obboleettii ishee deebitee hundi isaanii jaalallee ishee mana barumsa sadarkaa lammaffaa waliin achi jiru. Cheekicha nama hundatti argisiistee jireenya ishee gidduu galanii akka isaan wal lolchisiisanis obboleewwanitti himtee arrabsitee
gara kutaa ciisicha ishee deemti. Guyyaa itti aanu Roobert uffata guutuu isaa uffatee mana jireenya isaanii magaalaa ilaaluu keessa jira. Balballis rukutame. Isheenis Melindaadha. Isheen daawwannaa isaa wal arguu ammallee jaalala isheen isaaf qabdu itti himtee ammas akka wajjin jiraatan gaaffii dhiyeessitiif. Yeruma kana Diyaanaan kutaa san seentee kaadhimaa isaa ta'uu ishee of beeksisti. Melindaanis deemtee toora intarneetii irratti isaan hordofuu calqabdi. Mallaqa dabalataas gaafachuun Roobert mana murtii geessuun abbaan murtii Roobert garmalee arjaa akka ta'e itti himee innis dhimmicha gata. Akka jaalala isaanii gidduu hin geennes akeekkachiisee isheetti hima. Obboleewwan Melindaa, Diyaanaa fi Roobert cidha isaanii iccitiidhaan akka qabanii fi Melindaan akka isaan jeequu dandeessu osoo itti himanii Melindaan duubaan dhuftee ishee duuba maaliif akka isaan wal argan dheekkamuudhaan gaafatti. Isheenis isaan reebuu calqabdi. Manatti deebi'ee ammallee toora intarneetii irratti isaan hordofuu calqabdi. Uffanni cidha Diyaanaa eessa akka jiru bartee asiidii irratti dhangalaasuudhaaf gara suuqii deemti. Gara mana murtiitiin bakka mul'inni jalqabaaf itti calqabame deebi'uudhaan Diyaanaa fi Roobert mucaa akka argatanii fi Diyaanaan ulfa akka taate ni barti. Manni murtiis dogongora ishee akka fudhattu itti himanii garuu isheen yaada isaanii fudhachuu dhiistee biraa baati. Guyyaa gaa'ela Roobertii fi Diyaanaa Melindaan akka isaan hin jeeqneef abbaan manaa obboleewwan Melindaa eegaa jiru. Isheen garuu karaa biraatiin bahuudhaan iddoo yaatii isaaniitti argamti. Melindaan uffata cidha Diyaanaa uffattee qawwee qabattee baati. Melindaan aarii isheetiin garaa Roobert keessatti dhukaasaan rukutti. Hojjettoonni bishaanii akka utaalanii bishaan keessatti kufanii fi Roobert akka ishee wajjin deemuu fi Diyaanaa wajjin waan qaban hunda akka xumuran isa ajajji. Gama biraatiin Diyaanaan dhukaasa dhageessee Melindaan qawwee qabattee arguuf fiigdee ol baati. Roobert Diyaanaa baraaruuf bidiruu irraa ishee dhiiba. Diyaanaan yaatii isaanii akka cuftuu fi bidiruu xiqqoo sana akka fudhattee hojjettoota doonii baraartu ishee ajaja. Melindaan bishaan keessaa baatee jiidhaan ol deebiti. Roobert dhiigaa jiru bishaan keessatti akka kuftu ishee godha. Isheenis bishaaniin liqeeffamti. Diyaanaa fi hojjettoonni doonii deebi'anii Roobertiin gargaaruu calqabu. Fiilmiin Akiroonomii jedhu asuma irratti xumurama. Hordoftoota chaanaalii Sonaa Royal Family. Chaanaalii kana irratti fiilmileen afaan garaagaraatiin gara afaan Oromootti hiikuudhaan kanan isin dhiyeessu ta'u isin immoo subscribe, like, share gochuudhaan akka na jajjabeessitan isin gaafadha. Galatoomaa.